Mucaakotina qabadha biisa afanin isin fuuldura dhaabbadhe qabadheeti miti badaara kadheen ilmoo kan koo kana guddifadhe dugdatti baatadhee mana namaa hojjedhee guddifadhe. Manatti kana leenaan gurguradhe nama manatti kun naa gurguramu didde. Bu'uudhee na akkamsiisa jedhee jennaan. Ashi. Mucaakotina qabadha biisa afanin isin fuuldura dhaabbadhe qabadheeti miti badaara kadheen ilmoo kan koo kana guddifadhe dugdatti baatadhee mana namaa hojjedhee guddifadhe. Manatti kana leenaan gurguradhe nama manatti kun naa gurguramu didde. Bu'uudhee na akkamsiisa jedhee jennaan. Ashi. Yaalaa fi biyya keessaa teessanii viidiyoo kana kan daawwataa jirtan obbolawwan obboleettiin marti keessan iyyuu daqiiqaa tokko hin caalu dhaabbadhaa al tokko viidiyoo kana sheer koppii liinki duwit riipoosti gochuudhaan tola ooltummaa keessan gara laafummaa keessan nutti argisiisaa isiniin jedha. Viidiyoo kana sammalumaa ilaaluudhaan obboleessa kan keenya kana rabbii lubbuu kee hambisu jedhaatii dabarfadhaa isiniin jedha. Har'a obboleessi kan keenya umurii kanaan barataa kutaa 11ti maal ta'e maal rakkateeti tarii gara keessanitti kan dhufe waan inni rakkatee wajjinumaan kan naggeeffannu ta'a ismaattu si dhukkubasi. Nama dhukkubaa. Adara biyya alaa keessa lubbuu mucaakotina qabadha biisa afanin isin fuuldura dhaabbadhe qabadheeti miti badaara kadheen ilmoo kan koo kana guddifadhe dugdatti baatadhee mana namaa hojjedhee guddifadhe hadhammoo biisa kootiin isin fuuldura dhaabbadhe adara lubbuu ilmoo kootii rabbii wajjin naa dhaabbadhaa naa buusaa amma qabdan du'aanis immoo naa kadhadhaa ilmoo koo kana. Egaan akkuma argaa jirtan obbolawwan kan koo waliin taanii harmee keenya imimmaan siyaa qorsinu daa'imni kun umurii kanaan du'ee baduu hin qabu. Egaan har'a baratee guddatee bor biyya isaa jijjiiruu danda'a. Umurii kanaan cituu hin qabu isin jedha. Egaa kun akkaawuntii armaan gadii kanarratti please obboleessa keessan cinaa dhaabbadhaa. Harmee keessan imimmaan sii qoorsaa, abbaa keessan imimmaan isaa qoorsaan isin jedha. Obboleewwan kan koo egaan akkuma argaa jirtan riiferiin barraa illee harka jira jechuudha. Kan isaan gaafatan ammarratti oomishate qarshii miliyoona 1.2dha. Garuu hanga yoonaatti makiinaadhaan hawaasa keessa asfaaltii irra dadhabeera. Birrii 200 argadhee gayaachisuu yeroon deemu maallaqa kana gahuu hin dandeenye. Ilma koo deebiin fudhee galee akkasitti mana taa'aa jira. Yoo eeggataa jira ilmoo gaggonaaf qaqqabaa jedhaa jiru.